Fuuldura dhaabbanne arrabsamaas xiqqaachaas deeggaraa jirra. Tootaalii interviin sun kan itiksii gaazexeessummaa eege miti. Mootummaan kana godhe jedhee nama amansiisuun yeroo namatti fudhata. Ammati waan dubbii jajjabduu nutti kaasaa jirta. Warra biyya alaa galan kana keessaa siin addumattan si erga maanni kan kee kun maaltu adda godhe? Bilisummaatu argame malee waan hedduu wanta guutamutu jira. Yoo nuu kaffalame bar gammachuudhaan furanna. Ture gannaqaa Gannaqaa booda itti deebi. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf nam tolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-9-5-1-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0147 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Dhaloonni kee, guddinni kee, maatiin kee dararamuu obboleessa abbaa keetii kunoo Alamaayyoo Qubee yerootti mana hidhaa keessatti dhattee ilaalaa fa'aa turte sana keessa guddattee bu'aa bayii meeqa keessa dabartee asii baatee asmaraa dhattee waan hedduu agarteetta waraanas baratteetta. Kana keessa turre waan wal fakkaataa asmaraa duwwaa hin danne maleen. Waan amma arganne kun immoo nurkaa ba'uun qabu kan jedhuu fi fuuldura dhaabbannee arrabsamaas xiqqaachaas deeggaraa jirra. Yeroo kana goonu fakkeenyaaf amma akka kiyyatte jechuudha. Akkaataan itti ilaalutti gadi ba'e amma mootummaan kun kan hojjechaa jira, mootummaan kun waan bareedaa hojjechaa jira, mootummaan kun akkas jennee akka mootummaatti waan dubbadde mootummaan kana godhe jedhee nama amansiisuun yeroo namatti fudhata. Mootummaan waggaa meeqa guutuu arrabsaas geenye qaba. Garuu maalirraa jalqabne individuaalirraa jalqabne. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin kana godhe Aadde Adaanesh kantiibaan akka godhani pirezidaantii Shimallis kana godhan jennee namarraa eegalleetu achitti dhufuudhaaf. Kana keessa arrabsamaa jirra, xiqqaachaa jirra, waan nuun hin jedhamin hin jiru ijoolleen keenya maatiin keenya amma arrabsamutti. Garuu dheengadda viidiyoo tokkon arge. Namni joornaalistummaa barate gaazexeessaa guddaan warri biyya keessatti horii guddaa argatu faarsee bulaa nuun jedhu gaasiinis horii gurguddaa argatu nuun jedhu. Kun ulaagaa gaazexeessaa tokkorraa eegamuudha. Waan qabatamaa hin qabne hin beeku siinsii kaffalan ta'e. Ani biyya kana keessa dhufee kana haasoftee Dr. Abiyyi faarsitee pirezidaantii Shimallisii faarsite Aadde Adaanechiin faarsite saantima namni naa kennan jiru. Gaazexeessaan tokko uummata guddaa kana fuuldura ba'ee oduu kijibaa horii guddaatu isaaniif kaffalama jedhee gaafa haasabu. Viidiyoo sana gaafa dhageessu saayibuma kee ture nama wajjin hojjechaa turte. Maaltu waliin hojjenne? Isaan warra biyya keessaati. Mee waan isaan irratti akkas hin ta'u. Kun ulaagaa gaazexeessummaa irraa eegamuudha. Ammati waan dubbii jajjabduu nutti kaasaa jirta. OMN iddoo lamatti baafnee ilaallan siin jedhee isa kana. Dr. Biraanuu Olaanaa caalaa namni etiksii joornaalizimii beeku hin jiru. Biyyatti akka galameen miidiyaa kana miidiyaa guddaa miidiyaa uummataa gochuudhaaf baay'ee OBN kee hundeessuu keessattis shoora guddaa nama qabudha. Ama'ee dadhabnaan dhiisee deeme. Anis tuuni akkaataa sanaan wal dhabuu baannee akkuma dura biyya alaatti hoogganaa tureen dhufeera ta'e yookaan nan sirreessaa yookaan akkuma isaan gadhiisee ba'an ture jechuudha. OMN. OMN biyya keessa dagale kan kuffise ijoollumadha. Ijoollumachi keessa hojjetanidha. Ijoolleen ani ammate maqaa kaastuu argeera. Akkaataa isaan itti haasa'an akkaataa gaazexeessummaan etiksii guddaa qaba. Safuu qaba. Sirna qaba. Hawaasa taasiftu sana waan dabarsitu sana maaliin fidaa danda'a kan jettu sana waan eeggattutu jira. Ani amma duubatti deebi'ee amma kan sii kaasu kan yeroo hunda garaana nyaatu interviyuu Hacaaluuti. Hacaaluu lubbuun gaafa inni jiru in deemtee interviin kenniin jedheen ture. Maaliif miidiyaas akkaataa inni itti jiru waan hin argeef jechuudha. Garuu mucaan nan nageenye Waaqayyo lubbuu isaa amaaru intervii sana qeerratti kenne. Tootaalii interviin sun
kan itiksii gaazexeessummaa eege miti. Hanan gardhaa na aarsu bakka akka malee na gubu editariin yeroo sana hooggantoonni yeroo sana maal akka eegaa turan maal akka hojjechuuf achi ta'anii naan galle. Jechootatti miidiyaa sana irratti fayyadamuun nama jaayintii nama ija Oromoo ta'e irratti akkaataa itti gaaffii itti gaafattu of eeggannoo guddaa barbaachisaa jechuudha. Uummata wajjin bifatti walitti buusuu danda'uun isallee gatii inni kaffalee wareegama inni kaffalee sana wajjin kan deemuu hin dandeenye. Jechoonni fayyadamaa turan sun hunduu roongii ture jechuudha. Ammas immoo anama yeroo baay'ee ani hordofu mucaa kana baay'ee argee sitti meerasiin jedheera gorseeras. Ituun ani iddoo sana bakka dajanee jiraadhee sagantaan Haacaaluu sun akka sanatti hin darbu 100% dhibba keessaa dhibbatti ittan amanan ture. Maaliif qoonni sun kan editariiti waan ta'eef ijoollee irraa ciraa oolla duras. Kanaaf baalaansi godhaa san dura kaa haasa'e sana itiksii gaazexeessummaa safuu eegaa seera eegaa ituu intervii sana hin dabarsiin dura gulaalaa jedheetan istuudiyoo isaanii dhaqee Jawaaruu bakka jirutti itti himaan ture. Garuu namni dhaga'e hin jiru. Amma immoo addeebi'ee amma faarsee bulaa ani iddootti wanni faarsu koozii Oromoo wajjin waan wal qabatu qofa. Kanarratti atis duuban jedhin. Abadan. Faarsu kan faarsinu kan waggaa 30tti dhamaane. Kan nama arrabsuun qaanofne faarsuu kootti nan qaanfadda. That's it. Kan qabsoofneef uummata kanaaf. Uummata kanaaf akka darbuufi. Uummanni kun gadadoo waggaa gabrummaa waggaa 150 baatee turerraayyuu bar masaraa mootummaa kan galee har'a uummata nu maqaan ittiin of hin waamne sanaan isaan jalatti hin bullu jedhee garanaa qawwee baatee mootummaatti dhukaasaa jirudha. Mootummaa Oromoo jalatti hin bullu. Asirratti jecha obbo Leencoo Lataa jedhe dhaloonni kun yeroo hunda yaadachuu qaba. Rakkoon guddaan jedhe halagaan mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee fudhatee walii galee. Oromoon immoo lakkii kun mootummaan kun kan koo miti jedhee ofirraa dhiibaa jira. Obbo Leencoon dhaamsa guddaa lubbuun jiran dabarsan. Kana dhaloonni har'a calliseetuma girrisuutu hin taane dhaabbatee ilaalee dhuguma wanti bakka ga'uu qabu jiruuf jireenya uummataa fooyya'uu qabu bilisummaatu argame malee waan hedduu wanta guutamutu jira. Kun immoo dhawaataan itti deemama malee guyyaa tokkotti bultii dhumaan itti gala. Kanarraa kan hafe amma ijoolleen kun as ba'anii miindaan guddaan isaaniif kaffalama. Ani miindaan qabu. Ati hojii dhuunfaa keetti hojjetta. Ani mootummaa keessatti lammii biyya Neezerlaandii ati. Yoo nuu kaffalame bar gammachuudhaan fudhannama. Yoo akkaawuntii isaaniitti gale nuuf deebisan. Ilaale maaltu jira beektaa? Seenaan amma ati ijoollummaa keerraa kaastee as geesse salphaa miti. Jaallan meeqassi biraa wareegame. Exactly. Meeqassi biraa kufu. Nuti garuu as geenyeerra. Bara wayyaanee keessas ETV keessas gaafa turte maal keessas gaafa turte of geeddartee OPDO taate jiraachuu hin dandeesse turte bara. Exactly. Na kana taas turan. Anis akkuma kana ijoollummaa kiyyarraa kaafnee qabsoo waraana bilisummaa Oromootti makamnee mana hidhaa dhedheessa beegii hamboo nutuu nafin adaamaa nutuu nafin rakkannee bu'aa meeqa keessa dabarrees geenye miti. Meeqan nu biraa kufe. Har'a waan arganne waan kaleessa dhabne har'a argannetu jira. Kun immoo nama hundumaaf hin ifu. Nami kaleessa bishaan tokko bishaan dhangala'aa jiru maqaa Oromootiin lafaa ol hin kaasin. Lafuma kee waa asirratti dhoobaa oole isa keessa dabarre sadan beeku. Kaffaltiin yoo nuu kaffalame mootummaan nuu kenne I'm so happy utuu naa kennani. Baay'een gammadan. Miindaa ta'e waan barbaade ta'u naafa kennan. Nam fudhadha bara. Garuu akka kanatti uummata afaan faajjeessuun maaliif barbaachise? Maaliif maqaa namaa nunillee gaa maqaa nun oofne kana ba'anii uummata fuulduratti akkamittiin isa biraan murraa dhaggeeffanna. Asteenyeen sobne yoo ta'e uummata kana keessa akkamitti deemna? Dhugaadha. Yoon sobe akkamittiin gadi ba'ee deeman karaarra deemuu hin danda'u bara. Sobduu naan jedha Oromoon. Garuu dhugaa jirtu walitti maa jirra. Dhugaa kana immoo arrabsamaa xiqqaachaa maal godhaa dhuma as geenye. Erga gara biyyaatti galte mee dammaqa.
kanas baay'ee haasaatti ilaannee hojjechuun nu barbaachisu. Maaliif wanti jedhamu waan baay'ee waan ta'eef hunda kanatti deebii kennaa oolle hojii biraa hojjechuu hin dandeenyu. Sagantaalee iventii baay'ee gurguddaa kan federaalaan qophaa'u, kan oromiyaan qophaa'u, kan finfinneen qophaa'u irratti sin arga. Warra biyya alaa galan kana keessaa sin addumattan si erga. Maanni kan kee kun maaltu adda godhe? Immoo aangoo wayii qabda waan nuti ani aangoo hin qabu. Garuu yaa gatiin ani qabsoo Oromoo keessatti kaffale Oromoon kamtiyyuu hubata jedhee tan yaada. Warruma beekuma bakka cillaaf katee akkuma girrisaa akkasidha jedhee maqaa sanallee hin kaafta jedhee tan yaadeen ture gannaqaa faana. Gannaqaa booda itti deebi. Innaa sana hunda gateettii masala bakka yabbuudhuma qabaanneetu obsa guddaadhaan as geenye waan kanatti dhamaanee finne kiyya jedhee tan yaadaan. Kiyya waan ta'eef yoo bakki rakkoon jiru lakkii jara keenyaa iddoo kana rakkoo akkasii jira kun fooyya'uu qaba uummanni fedhii akkasii qaba iddoo immoo ciminni jirutti kun jabaatee itti fufuu qaba karaa kanaan galma fiixa geenya waltajjii hunda irrattis immoo an odeeffannoo gahaa argachuuf marii taasifamu sana sirriitti xiinxalee hubachuudhaaf waltajjii hundumarraa kan keessattuu kan akkuma biyya galleen warra taajjabdoota keessaa anaa fi Dooktar Biraana Masqal sanyii turre. Kanaaf Dooktar Biraana Masqal sanyii wajjiniin gaafa abbaan duulaa fa'aa Jimmaatti gaggeeffamanis taajjabduu turre. Gaafa OPDO'n ODP'tti jijjiiramu sachantu waltajjii sanarran ture. Gaafa muummichi ministeeraa dura taa'aa addawaawayii ta'anii filatamanis hawaasaatti walumaan achan ture. Kan Dooktar Dabratsiyoon haasa'u sana fa'aa teenyee dhaggeeffataa turre. Daa'um rifannee achirratti OPDO'n TPLF kan warra Amaara kana BAD'n fi warra Dabuubii turani gurguddaan dhaabota arfan sana keessaa warri BAD'nii fi warri TPLF akka malee walgahii sana keessatti wal fixu turan hin rifanne nuun lola ka'a jennee eegne gidduutti muummichi ministeeraa haasaa tokko gidduutti maal jedhanii achas nu ilaalanii akka nuun rifanne baraniiru. Warri taajjabaa jirtan hin rifatinaa kun amaluma dawaa'iiti nuun jedhe. Kana waan keessa dabarreef waan jiruuf akkamitti mootummaan kun deemaa jira maal jedhu hubachuudhaaf waltajjii hedduu irratti nan hirmaadha. Yaadan qabus jaallan warruma biyya bulchaa jiran akka buleummaattis akka oromummaattis yaada itti wal jijjiiruuf waan gargaaruuf iddoo baay'eetti naaf feeruun naqaa ammallee fuulduratti kun itti fufa. Hin qabdu aangoo itti fufa. Itti fufa. Garuu akka diyaaspooraatti immoo itti aanaa pirezidaantii waldaa diyaaspooraa Itoophiyaati. Kanumadha aangoon kun. Kabiraan mootummaa deeggartasi mootummaa wajjin hojjetta. Warroota aangoo irra jiranis hin itti qeeqxu argeera. Fakkeenyaaf yeroo darbe tokko magaalaa Dirree Dhawaa deemtee turte. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadirooni yeroo itti qeeqxu argeera barreeffama adda addaatiin. Lafa jiraattu kanaas sii qeequ nagarre Adaamaa dhaqxaa Bishooftuu dhaqxaa asin dhufta. Dirree Dhawaa guyyaa tokkitti hidhattee maaf qeeqxeme? Lakki asis wannan dhiisen jiru. Finfinnee akka rakkoo jiru akka rakkootti dubbatta malee individuaalii bulchaa tokko waamte akkas godhe jettee. Amma Amboorraa saaseera. Amboorraa saaseera. Ambooyi akka Jimmaa sana bareeduu qabaa jette malee kantiibaa Amboo obbo Hacaaluu Qixaanoo. Iseen xiqqoo inaaffii wayii natti fakkaatte bar Jimmaan bareedeenaan Amboo baa bareeduu jette. Inaaffii qabu lakki Oromiyaan hundumtuu bakka tokkotti walii ta'uu qaba. Inni guddaan yaani informationii natti himamaa ture achi dhaqee tokkoffaan dhimma artist Alii Birraatiin wal qabatee mana barumsaa iddoo fagootti ijaaramuusaa magaalaa keessaa bahu karaa biraa immoo
giddugalli aadaa Oromoo Finfinneetti ijaarame almost waggaa 15 waan akkas dura agaan bu'uuraa taa'ee ture. Achitti. Naa agaan bu'uuraa taa'ee dizaayiniin hojjetamee akkasumatti hafe. Isanatti himanii inni akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu. Positively man kaasaa ture baay'ee. Lakki kan ammoo ani wanta jechuu barbaadutu fakkeenyaaf ati mootummaa. Malee ani amma qaamaan taa'ees waliin naasofne gaafuma sanayyuu obbo Kadir wajjiniin wal argee haasa'uudhaaf yaaleen ture. Haalli namni jennee haqeen Harariin ilaalee Harar hoggaan laalu immoo Inaaffaan Dirreedawaan itti dabale. Harar akka malee bareeddeetti. Torban lamaan isaatti kan muummichi ministeeraa dhaqanii eebbisiisanii Harariin. Amma Dirreedawaanis bareeddeetti deemee laata. Ayyee mee waa'ee gannaqaa irra dubbanneetu mururra isa maqaa kana yoo si moggaasa jalqaba. Beekan gulummaati. Beekan gulummaa. Qoy arangama. Qoy arangama. Beekan gulummaa maali akka ta'e beektaa? Biyyarraa dhufee jalqaba iyyuu intarvii kan akka godhan godhee abdii fa'aa wajjin walitti fidee nu faana baay'ee sochii jalqabe. OMN faana jechuudha. Ani beeku garuu inni yeroo sanatti akkan oduu duubarraan booda dhaga'e irratti OMN galuu barbaada. Ani immoo yeroo sana itti gaafatamaadha chief editorii waan ta'eef ani amma fedhii isaa sana booda dhaga'e malee intarvuuma akka inni kennu gaaffiif deebii yeroo adda addaatti dhiyeessaa turre. Usmaanis dhiyeesseera, anis dhiyeesseera, Abdii Fiixeen yeroo adda addaa deebi'ee dhiyeesseera. Tootaalii ituma kanaan jirru nagumatuu qabnuuti kanuma nurratti galagalee anumaaf Jawaaritti duulu jalqabe. Amma gaafa inni Jawaar daayirektara. Ani editara. Amma isaan lamaantu si orkee haa ta'u waan namoota baay'eetu akkasitti baay'isoo qabatanii warra biyya dhufanis asitti waan argee jira. Anama odeeffannoo sana hin qabu. Si biran ga'u. Na biran geenye. Meebii yeroo sanatti Jawaar gaafatamee dideerata. Ani itti komatamu immoo ana. Achirraa ka'eetu Jawaariin kan kana godhu maal godhu eenyu isa dammaqaa jettan immoo gannaqaa jettan jedheetu. Mul'achi na godhe. Gannaqaa gaafa siin jedhan sitti dhagaame. Maaliif keessicha nan beeka. Gannaqaa jechuun bar hin dhangalaasaa jechuudha. Ani amma yeroo sanatti keessichi akkaataan itti maqaa sana inni itti natti moggaase sana waan hin beekuufi immooshinii beekaan gulummaa waan hin beekuufi beekaan gulummaa irraa fudhatee girrisaanis akkuma sanatti ittiin arrabsadee yaadeen beeku. Garuu ani fi Jawaar cimina Jawaar na gorse tokko keessaa gaafa OMN keessa jirru warra Asmaraa kanaanis wal dhabna ture. Warri Asmaraa Abaa'oo Daawudiin hoogganamu deeggaranii Jawaaritti shurrubbaatti hidhaanii harmatti godhanii qabduu harmatti godhanii maal godhanii anaaf isa suura keenya galagalchaa turanii. Maaliif namni gara keenyatti waan galagaleef yeroo sana inaaffaanis ni tureera. Amma kun akkas godhaa jiru maalii jennaan kana ilaallaan immoo hojiin hojjettuudhaan jedhe. Maaliif ilaaltaa naan jedhe. Kana ilaaluun qabdu jedhe koomantiis ilaaluun qabdu jedhe. Ati namni bishaanitti gadi ba'ee bishaan keessa dhaabbatee maaliif bishaan lukana tuqee jechuu hin dandeessu. Kanaafi waan fedhe yoo jedhanii gurratti hin kennine ani sanarraa kaaseetan amma abbaan barbaade naawwanni jedhee abbaan barbaade warra safuu darban qofan amma danne as taa'ee tasgabbaa'ee TV Feesbuukii koo hordofuu jalqabee gidduu kanannu namoota muraasa warra sirnaan ala ba'an Feesbuukii koo irraayyuu gaggeessuu jalqabee malee dura waan barbaadan hin jedhan. Kanaafi aarii qaba mucaan kuni beekan gulummaa aarii qaba. Asitti barsiisaa afaan Oromoo ture kitaabota 29 barreesse jedhee isaanis deebi'amee isaan warramti girrisaayyuu itti duulaa turanii arrabsaa turanii amma aarii sana keessaa anaanis innaa Jawaar wajjiniin waan irratti wal dhaban sana hin beeku anaan itti na dabalee isa kana kan Jawaariin dogoggorsu
dammaqaatu hin taane dagannaqaadha jedhee. Atam magaan sana sanbatas waldaa dhatta waan ta'eefi waaqayyoon immoo dhiifama walii godha waan jiru dhiifama godhiifiiti waamicha godhiifi gali gara biyyaa. Beekan gulummaa dhageessaa gaaffiif deebii kanan dhageessaa. Maqaa barbaaddu waan barbaadde naa moggaastu ati waan qooda keessattuu guddina afaan Oromoo keessatti qoodati baate nin beeka. Kanaaf qabsoo keessatti immoo wal dhabuu waanuma jirudha. Ani gama kootiin dhiifama sii godheera. Gali gara biyyaatti. Yeroo tokko maqaa kana isarraa kaaseera jettee ture. Deebistee immoo maaliif akka deebistee hin barree yeroo tokko immoo deebise. Kanaaf koottu biyyatti waliin hojjenna waan tafetu bal'aadha. Kunoo ani faafteenis wal gingilchaa turre. Wal gingilchaa wal qeeqaa gaafa gama jiru anaanis na qeeqaa ture as dhufee immoo qaamaan argee akkasitti akkaataa kanaa waliin jirra. Atis koottu sisimannaa akka ilma Oromootti Oromoof waan barbaachisu qofa hojjedhu kanuma dhaamaaf isaaf. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan keenya irraa akkuma cinaatti argaa jirtan gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa Qubee gannaqaas ittiin jettaniira. Maqaan kun har'aa kaasee beekan gulummaa wajjin eksiirra keenya irraa haqameera. Sagantaa keenya guyyaa irraa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbataa jiru Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Balaa namtolchee balaa uumamaa hawaasa keenya irra ga'u baraaruuf waan dandeessan saba keessan cinaa dhaabbadhaa jiru. Akkasumas Brighton Motors konkolaataa qeenxee konkolaataa mana keessanii tiraakii V8 waan barbaadan mooraa keenya guutee jira. Adaamaadhaaf Finfinnee isiniin jira. Brighton Motors baay'ee isin galateeffanna. Ilaal ergan gaafa biyya kana dhufee kolfaadhuma deemta. Gammachuu qabda. Fuulli kees ifaadha. Iccitiin kanaa maal jedhee gaaf tokko gaafa mana keessa itti na waamtee turte gaaf tokko. Gaafan dhufu jaalalati maatii kee keessaa qabdu. Harmeen kee gaafa ati nagaadhaan amma jettee hammachuuf jettu daqiiqaa 3 fa'aa dhungatu siin. Haati koo akkas. As keessi dhungatu adda keessi dhungatu sin gallakkisan. Hin quuftu na dhungatu. Gaafa asii gadi ba'uudhaaf jettu obboleettiin kee tokko kophee miila tokko sitti kee tokko kophee miila tokko asiin jaakeettii sitti kaa obboleessi kee achi kana argeen maatii akkamiiti maatiin keessan jaalala akkamii waliif qabdu ani nagarre gaane jireenya koo keessatti obbolaan lama ta'a asiin kophee sitti uwwisaa jaakeettii sitti uwwisaa obboleessi kee dhaabbatee sirraa haxaa guyyaa lama mana keessan dhufee guyyaa lama san argeen ajaa'ibsiifadhe. Iccitiin kanaa maalamee nutti hima. Kuni safuudhuma Oromummaa keessatti guddachuudha. Akaakayyuu keenyarraa kaasee abbootiin keenya waan godhaa turan akkaataa isaan itti guddatan jalatti guddanne argaa turre. Ani immoo akka ilmaatti ilma hangafa abbaa kootiif. Akkuma abbaa kootti na ilaalu. Akkuma maatii ta'an hangafa. Hangafa. Kanaaf hangafa waan ta'eef obboleeyyan koo hundumtuu akkuma abbaa keenyatti ilaalanii na ilaalu jechuudha. Abbaa keenya uummanni naannoos maatii qofaa miti hundumatu kabaja guddaa qabaa fi kanaaf isa inni kun darbaa dhufee har'a almost ganama 7 wajjin jiraadhaan maatii wajjiniin maatii haadha koo dabalatee jechuudha. Kanaaf jaalalli sun sanarraa madda jechuudha. Amma mana ga'utti irra fantaanii na eeguu. Even konkolaataan fudhee bahullee dhaalanii maal jedhanii haati koos eebbistee na gadhiiste jechuudha. Nagaan bahee nagaan galii jedhuudha. Charchiis dhaqan haati koos gaafa charchiis deeman hundi isaanii irra caalaa achi taa'anii anaaf irra kadhatu. Maaliif waa hedduu dabarsine ani qabsoo keessatti rakkoo hedduus waan hin dabarseef maatiidhaafis immoo maatiif hin jiraadhe ani caalmaatti maatii kootiif hin jiraadhe. Isa kanarraa ka'aniitu har'as ijuma sassataatiin akkaataa sanaan na ilaaluun maatiin kanarraa kan maddeedha. Hunda isaanii immoo gaafan biyya alaa jirus gaafan biyya keessa jirus kan barsiise gariin yeroon ETV hojjechuus na bira ta'anii baratanii hojii garaagaraa irratti bobba'anii jiru. Anamatu guddise jechuu dandeessa. Maatiinis immoo akkuma sana waan ta'eef jaalalli maatii keenya gidduu jiru addadha. Kanuma argite. Isa duwwaa miti gara darbee maatiin numti akka waliigalaattu jiru maatiin numti Qubee obbo Alamaayyoo fa'aa dabalatee amma biyya dhufanii ture. Tu waliin quufiin deebi'anii deemanii gara Awustiraaliyaatti jechuudha.
Gaafa asmaraa jiranis ituu ani amma UN keessas taa'ee isaan immoo hoogganama abaaboo keessa taa'anii iyyuu waan waliin obsineef asmaraatti okanneetu wal argina ture. Seerri dhaabaan orgaa sun jaalala gidduu jaalala irraa kan maddee ammas immoo hariiroon maatii gidduu jiru kana fakkaata kanarraa kan maddeedha. Waaqayyo haa galatu baay'ee kanaan carraa guddaa qabna. Argeera kan ani iyyuu ragaan ba'a. Gaaffii koolumoos gara xumuraa jala galee hin jedha. Tokko inni nuti nuti gaafatin darbu viidiyoo yeroo darbe tokko tiktookii keessatti ijoolleen si dubbisaa turte namoonni sitti mufatan faayitu jira. Yeroon sun yeroo sirriin turraatti gadi baatee dubbachuu akkaataan mee waa'ee sanarraa utuu ati nuti dubbatte viidiyoon sun baay'ee mummuramee ol deemaa ture waan tureef. Galgala dadhabeen galee ture. Akka tasaa tiktookii irratti hin jiruuti laaptooppii koorraa seeneera. Eeggan seenee booda baay'ee ijoolleen achirratti haasaa turan suni ijoolluma wanni qaban miti ijoolluma baqattummaadhaan Neezerlaandis keessa turanii mucaan amma kaasu suni mucaan sun waraqata tuun hin qabaatin nama mucaa baay'ee gargaaraa turredha. Hoolaanditti jechuudha. Gaaddisaa jedhama amma roobalee haa ta'u maqaa biraas geeddaratti jedhamti fakkaata amma yeroo sana gaaddisaa jedhama. Hoolaanditti waraqata gaafa dhabuuti gara Jarmanitti darbe jechuudha. Amma inni iddoo sana darbutti iyyuu waan hedduu gargaaraa ture waltajjii waraqaa deeggarsaa sabaa'uudhaan yeroo sanaan itti gaafatamas waan hin tureef barreessaaf hin ture kolugaltummaa akka argatu waan akkasii godhaa turre waan ta'eef waan maatii faa kaasa'anii maatii koos kan qabu maatii gaafa asmaraa jiru haadha manaa kiyya hojii walitti dhufne ijoollee 4 waliin horre. Namichi timi isheen nama Eertiraati. Isheen nama lammii Eertiraati. Ijoolleen koo warra inni guddaa waggaa 18 guuteera. Kabiraas mucaan hin qaba kan yuunivarsiitii barana baatu. Seenaan achitti dhalate. Ansiif Naafiyaadii fi Heeraan immoo Hoolaanditti dhalatanii ijoollee dhiiraati hundi isaaniiyyuu. Dhiiraaf ol? Baay'ee isheen gaafa asmaraa jirtus gaafa Hoolaandi jirtus keessattuu irreecha Hoolaandi gadhaabuu keessatti anaaf isheetu hojjete jechuu dandeenya. Mana keenya biratti horaa kan dhaabnee akka Awurooppaatti walitti finne jechuudha. Halkanii guyyaa gaafan OMN keessa hojjedhus bilisummaan taphatti hin dhufu. Qabsoo guddaa gaafata. Abbaan ishii bilisummaa Eertiraatiif wareegame. Kanaaf hadhaa rakkannee guddanne abbaa keenyatti dhabneetu. Kanaaf wareegama hedduutu jiraata. Salphaatti bilisummaan hin dhufu jabaadhu abdiin kutiinii jettee Oromoon olitti Oromoo Neezerlaand hawaasa Oromoo Neezerlaand biratti kabaja guddaa qabdudha isheen. Eenyuma Oromoo tokkoon ol. Kana afaan guutee tan dubbadhu. Hawaasni achiin beeka. Kabaja guddaa qabaa fi gatii guddaa kaffalteetti Oromoodhaaf. Jaalala guddaa qabdi uummatichaaf jaalala guddaa qabdi. Adda durummaadhaan uffata aadaa Oromoo uffattee nyaataa dhugaatii dhangaa qopheessitee waggaa waggaadhaan bakka Oromoon hawaasni Oromootti wal ga'utti bakka biraa deemtee hin beektu isheen. Achirratti immoo ijoollee Oromoo 4 guddisaa jirti. Ijoollee Oromoo 4 guddisaa jirti. Ilmaan koo guddisaa jirti. Akkuma siin jedhe maqaa isaanii sitti meera isaan kana guddisaa jirti Oromummaa keessatti guddisaa jirti kanaa olitti ati gaafa himimmaantu na qabe gaafa Piroofeesar Asmaroom Laggasaa dhufe isheenis nama Eertiraati ati manaasaa gaafa nun abaa'oo Asmaroom Laggasaa Hoolaanditti affeerree irreecha irratti gaafa dhufu waan hedduu taasise isheetti. Anis bar akkuma kee kana ati jaalala si qabee hariiroo akkasii uumatte. Ani immoo jaalala uummatichaa waan hin qabuuf waggaa 40 Boorana keessa taa'ee gadaa qoradhe. Kanaaf sirrii goote baay'ee sitti booneera jedheen na bira taa'ee Piroofeesar Asmaroom Laggasaa. Kanaaf namoota ati Oromoo ta'ee kan Oromoodhaaf faayidaan baafne bakka hin jirretti Oromoo tan ta'uun Oromoodhaaf gatii amma kanaa nama kaffale
bifa kamiin qeequu dandeessate bifa kamiin wanni ta'uu dandeessa. Kanaaf isaan gurbaan wallaalummaa waan qabuuf jedheen bakkuma hin taanetti jechuun bakka amma hin taane jechuun kiyya. Isatti emotional na godhee galee keessa galtee haasa'uun. Emotional na godhee galee tanii booda dafee dhiiseen keessaa ba'e. Kanaaf namoota ani yeroo sana sitti bilbileen irraan kaastu ganama isaati kan natti himte. Kanaaf namoota sitti muufatanii dhiifama gaafadhu. Dhiifama haaluma kanatti dogoggorsee kana keessa na galchee uummata keenya dhimmi maatii immoo iddoo murteessaadha. Kanaaf iddoo mallee waan ta'eef dhiifama siniin jedheera. Akkasii kanoo dammaqaan gara fuula duraatti miidiyaatti hin deebi'a? Amma miidiyaa gaaffii jabduu na gaafatte. Moo fitte qabsoo fitte. Amma miidiyaan kan keessa kan kooti. Miidiyaan jirus baay'eedha qabna. Amma miidiyaan akka biyyaattis jiru. Afaan Tigriffee afaan Amaariffaan dhufteetu sagantaa tokko fa'aa. Amaariffaan malee Tigriffallee irraa. Asmaraa turteetta waan ta'eef wallaaltu. Afaan Amaariffaadhaan duras ETV irra gaafan jirus sabaa warras gaafan jiru hojjetaa ture waan ta'eef OMN irrattis afaan Amaaraatiin iddoo itti barbaachisutti baay'een fayyadamaa ture waan ta'eef nan rakkisu hojjechuu danda'a garuu miidiyaa kana ilaalaatuman jira. Yoo waajjirri keenyas banaadha. Kanaan dura sitti meeran utuun sagantaan jalqabin dura sitti wajjin hojjechuu dandeenya jedhee. Egaa waa ilaallachaa dhuma jirta hojii biraarras hin jirta natti fakkaata. Amma hojiidhuma dhuunfaarra jira. Booda garuu haala laallee dhimma Oromoo kana niin barbaachisaa butuu qabnaa ammas utubuu qabna yoo jenne tattarafiidhuma gara miidiyaatti deebina raba. Ammas uummata fuuldura taa'ee hawaasiin jechuu barbaada. Karabaatiin kun diimaadha miti. Dammaqaan yeroo baay'ee kaarpeetii diimaadhaan jedha siin. Kaarpeetii diimaadhaatiin siin jedhama. Namoonni kaarpeetii diimaan namooti selebiriitii itti ta'an dhaqanii irra deemanii yeroo baay'ee namaaf akkasati. Namoota baay'eetu sirra deemee iddoo gurguddaa ga'e. Hojiin kee nama gargaaruu, nama duukaa fiiguu, nama jajjabeessuu anis ofii koorraa har'a waan si fuuldura taa'ee fan dubbadha miti kana namootattis nan hima. Egaa kun eessaa dhufe gaafa jedhu akkuma sila siin jedhe waa'ee maatii kee irraa kaasee gaarummaan kun durirraa sitti dhufe waan ta'eef kana namoonni akkasii kun baay'ee jiru. Namaaf ta'u ofiif hin ta'an garuu baay'ee rakkoo keessa jirtaa miti. Ergaa dhumaa qabda. Kanatu hin jedhin irraa wadha. Asirratti waatti dabalanis waan gaariidha. Na yaadachiifte ani ammallee baay'ee ta'eera jedhee yaadu garuu hanga tokko keessattuu Oromoo rakkannaan wanna inni itti deemuu danda'u ituu jiruuti yoo danqaan garaagaraa mudate waan sana soolvituun godinoon bulee hirribna hin qabu. Eddan biyya dhufee dhuguma namoonni baay'een keessattuu dargaggoonni hojii barbaadan gara hojiitti akka galan karaatti agarsiisuu, gorsuu, bakka hin danda'etti gargaaruu warri kanaan jiruuf jireenyi isaanii geeddarame hedduudha. Isa kanatti nan gammada. Kana beeku sanis namnis beeka. Sagantaa namaa faarratti nama waamtee yoo namni dhufuu baate namatti harta. Anaan natti hartetti. Kuni gaarummaan kun eessarraa dhufe siti? Gaarummaan kun maatii irraa dhufe. Maatii makoorraa dhufe ammas anattis akkasumatti darbee waan kana jijjiiruu hin danda'u. Kanaafi akkuma jette waan dhuguma egaa ammuma umuriinis dabalaa deemaa jiru waan hedduus immoo gara sooramaatti innaa deemaa jirtu wanti jijjiiruu qabdu waan hedduudha waan ta'eef egaa gara fuulduraatti Waaqayyoos kana caalallu. Waldaattis deebi'ee jira. Waaqayyo nu gargaara. Ameen. Saara galatoom. Waldaattis deebise. Warri waldaatti na deebisan baay'ee natti na deebisuuf baay'ee dhamaan hedduu turanii. Isee keessaa immoo keessumatti gallakkisuu didde. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa har'aa furannee dhufne Qaanqee Show obbo Dammaqaa Nagaasaa Qubee gaazexeessaa keenya akkasumas pirezidaantii itti aanaa diyaaspooraati.
Asuma irratti golamnee jirra sagantaa keenya ispoonsara gootee daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuu bilbilaa sagantaa keenya irrattis keessummaa ta'uu barbaadan nuu bilbilaa sagantaa keenyaafis yaada qabaattan nuu bilbilaa waama barbaadan gajjallaatti immoo nuu barreessaa badammaqa baay'ee isin galateeffannaa horaa bulaa ulfaadha sanbata guddaa immoo waldaatti wal agarra. Ayyee ulfaadha. Boora jechuudha. Ayyee jabaadha.